jirra jirtu hordoftoota Zaaraa Entertainmentii baga naga jiraatani. Isin irraa tureen itti fakkaate yoo isin irraa tureen immoo isin yaada isin kana yaaddan kaanii isin otoo beekanatti himtan yoo na yaaddanis yoo na yaanis ta'e wanta viidiyoo biraa hojjetaa jiruuf adda ture osoo gama viidiyoo sanitti hin ta'in viidiyoo wanta dura isin barsiisaa turerra wanta hafi waan xumuraa isin barsiisu gama viidiyoo sanii ceenaa. Namoonni YouTube kiyya haarwataatan diimaa santuqoo hin dagatina family kiyya ta'a. Namoonni jala jirtan like gochuu hin dagatina. Jabeeffadhaa guddifadhaa YouTube kun kan keessanii Zaaras tanteessan jedhee yaada. Tanteessanii YouTubenis keessanii isinumaaf. So waa'ee rifeensaatti ammasi viidiyoo sadaffaa viidiyoo lama hojjedhee ture. Arras waa'ee rifeensaa isin barsiisa. Akkuma ammaan dura baranne waa'ee rifeensaa waan rifeensa laaffisuuf biqilchus rifeensa gara ufafuun achi dhume biqilchus isin himee ture. Ammas wanta hafitu jira. Maal inni rifeensa tokko rifeensa jajjabaatu rifeensa namaa rifeensi hedduu jajjabaatu rifeensa Afrikaa mammaramaan kun rifeensa dafee hin biqilletu jira. Isa irraa wantoota viidiyoo sadiin salaaltanii hunduma isaatu guyyaa wal jijjiiraa fayyadamtan isinii himuu barbaada. Inni sun maal inni namoota rifeensi isaa dafee hin biqilleef jechuudha. Namni rifeensi dafee biqilu viidiyoo gaafa jalqaba an barsiise sanarraa hin biqilaa jijjiirama guddaa argata. Itti fayyadamaa seeraan akkaan isiniin jedhetti. Garuu inni ammaan isin barsiisu kuni isa sanis fayyadamaa hunda isaa tartiibaan torbee keessatti kana jijjiiraa fayyadamtan. Isa kamtu akka isinii biqilchu isiniif haa biqilchu. Namoota rifeensa jajjabaataa qabdanii fi maalinni zinjibiilii jechuudha. Zinjibiila namni zinjibiilii hin beekne hin jiru. Ishee buna waan ta'e shaayii danfifatan jechuudha. Zinjibiilii fuutanii zinjibiilii fi qullubbii yookiin shunkurtii adii walitti cafaacaftanii. Erga walitti cafaacaftanii bishaan ishee keessaa bahisanii xiqquma isaa baay'ees hin ta'u isa san fuutanii zayitii kookteelii fi yookiin zayitiin biras yoo jiraatti pikchera zayitoota sanniini kan walitti hojjetamu pikchera isaa YouTube irra isinii kaayaan ilaaltanii fuutanii pikchera irraa ilaaltanii ittiin fayyadamtanii an achirra isinii pikchera irraa ilaaltanii ni fayyadamtan ani asirra isinii kaayaa. Eega bishaan shunkurtii adii kanaaf yookiin kan zinjibiilaa walitti isa cafamisan bishaan isaa keessaa baaftanii haxaarraatanii jechuudha. Bishaan sanarratti zayitii kana qibaatii jechuudha. Ni naqxanii erga naqxanii booda hin dibattanii rifeensa keessanitti sa'aatii tokko qofa ofirra tursiiftanii jechuudha. Waan shunkurtii adii ofirra baay'ee tursiisuu waan hin barbaachifneef yoo akkam guddate sa'aatii lama ofirra tursiiftanii ofirraa dhiqxanii. Eega dhiqxanii rifeensa keessan fooxaadhaan goggositu istishuwaarii osoo hin taane yookiin osoo bishaan irra jiru istishuwaariin tuqsiisinaa. Waa'ee biraa isa amman isinii hime viidiyoo lamaan dura isin barsiise hunduma isaa wal keessa fayyadama. Har'a yookaan isa jalqaban isin barsiisan fayyadamtan lammaffaa kana wal keessa akkasi fayyadama. Namoota rifeensi isaa dafee hin biqilleef. Rifeensi nama tokko dafee hin biqilu. Waa'ee rifeensaa asirra xumurree gara hojii biraa waan ceenuuf dirqama wanta beeknu wal barsiisuutu nurra jira. Qabsoo qofa wal barsiisuu osoo hin taane wantoota biraallee qabsoo mana keessaa eegalamtii mitiire mana keessaallee wantoota wanta nuti barachuu qabnu wal barsiifna jedhee yaada. Viidiyoon isa akka isinitti dheeratu hin barbaadu. Waa'ee biraa namni shunkurtii maalii zayitii pikchera zayitii asirra isinii kaayaa zayitii shunkurtii adii zayitii kookteelii jechuudha. Tun zinjibiila namni hin beekne hin jiru. Sababa fayyadamuu hin barbaannes baasee cafacafee isinitti agarsiisu silaa isinitti mul'isa. Namoonni beekaa akka itti fayyadamu sababa san ta'eef isinii hima akka isinii hime viidiyoo kana dhageeffattanii baaftanii itti fayyadamtan.
keessattuu zinjibiiliinii fi shunkurtiin adiin namoota rifeensi isaa dafee hin biqille rifeensa jajjabaataa san seeraan akka dafee biqilu taasifti. Seeraan masaajii godha rifeensa keessan miniitii 20. Yoo akkam xiqqaate 15 baqa. Yoo yeroo qabaattan 20 seeraan. Seeraan fayyadama. Viidiyoo amma dura barsiisee ture isa rifeensa sanii isas laala. Wal keessa mixii godha fayyadama. Jijjiira waan har'atti dibatan san boru kana deebisaa jijjiira. Wantoonni kunni hundi haala salphaan mana argattu. Bituun isin hin barbaachisu. Rifeensa uumamaa dheerifadha. Artee fayyadamuun baay'ee namarraa fokkisas dubartii artee fayyadamtu yoo ofirraa hiikte maal akka fakkaattu isin hundi beektanii mitiire. Kanaaf rifeensa uumamaa akka isin dheerattu dheerifadha isin jechuu barbaada. Waan tokko waan beeknu waan tokko waan beeknu wal barsiisuun dirqama nu barbaachisa. Waa'ee rifeensaa asirratti xumuruuf deema. Wanti isin hin galle yoo jiraate koomentiin na gaafadha. An sa'aatii 24 isin waliin oola yeroo kamuun argachuu dandeessu. Wanta isiniif hin galle na gaafadha. Koomentii jalatti eegama Facebookaatiin peejii gara ta'e nuun argachuu dandeessanii. Kanaaf hamma viidiyoo biraa qabadhee walitti deebinuuf turtiin keessan Zaaraa Entertainmentii wajjin haa ta'u. Yaada keessanaaf kaya waan isin toleef wanta ani yaada kiyya qofa ibsadhee isin biraa deemoo sun taane yaada keessanis waan isin nagaafattan yoo jiraate wanti jabaadhus yoo kajettanii sirrii hin jirtus wanta bakka yaada keessan dirqama fudhachuu qaba waan ta'eef yaada keessanis naa kaya isinin jedha. Yeroo biraa waan haaraa qabadhee dhufuun maal akka qabadhee dhufu dhageeffachuuf YouTube hier subscribe zigochuu hin dagatinaa. YouTube kun kan keessanii viidiyoon akka isinitti dheeratuun barbaadu. Waan sa'aatii isin irraa gubu wanta baay'ee sa'aatii fudhatu namoonni hedduun dhageeffatu akka hin jaalanne nan beeka waan ta'eef waan sa'aatii isin irraa gubu hin hojjedhu yoomillee hedduu isin jaaladha.